hanga dhumaatti na faana tura. Hadiyaa ajaa'ibaa qabadhee dhiyaadhee kan jira. Innis birrii haraba jiru keessaa mootii birrii qarshii Kuweet. Qarshii meeqaa akka madaamiin konaaf laattee hanga dhumaatti na faana tura. Isiniin jedha turtiin keessan hanga dhumaatti na faana turu. Daawwadhaa. Hi guys, harka fuunee akkam jirtu fayyaa keessanii jireenyi badhaadhaa baga nagaa taatan warra amantii musliimaa baga ayyaana waggaa kanaan rabbi isin ga'e bara isa dhuftuu fayyaa nagaa lafa yaaddan milkooftanii wanta isin karoorfatan hundumaa rabbi isin haa qaqqabsiisuun isiniin jedha. Inni nagaan eegee waggaa kanaan isin ga'e bara dhuftus nagaa fayyaa kaayyoo keessaniif karoora keessaniin biraan ga'e rabbi isinaa milkeessu. Maatii keessanitti torri galuu barbaadan firoottan keessan hiriyoota keessanitti torri galuu barbaadan bara dhuftu fayyaa nagaan walitti naannaa bara nagaa bara milkii bara heebbaa isiniif haa ta'u dhaamsa kiyyaa isiniin jedha. Hordoftoota koo faamilii harka fuune akkam hiidiin maal fakkaata haalli maal fakkaata maalirra jirtu nuunutti tolee shaashaa jennee kun akka kanatti jechuudha. Oh my god isarraa hin dubbatamu. Kana jedhee isin ibsuu hin danda'u jechuudha gammachuu guyyaa har'aa. Maal gammadde maal argatte naan jechuun keessanii nafu mana kanaaf warri haaraa taatan laayik share koppiliingi gochuun na jajjabeessaan dhaamsa kiyyaa please laayikii yaada qabdan koomentii jalatti na jajjabeessaan dhaamsa kiyyaan isiniin jedha faamilii. Innis maaliidha naan jechuun keessa nafan qabu akkamirree heedii irraa ilaalchisee jechuudha. Isa darbee oomaalleen arganne namni waa argatanii haadii adeemanii mana harmee isaanii mana obbolaa isaanii mana firootan isaanii jedhu oomtuu hin jiru jechuudha. Wanti argadhe yoo jiraate yuunifoormii tokko innis gammadee kan argatan irraa kan abdatantu caalaa jedhametti Oromoon. Sunis akkuma kanaa itti fufa jedhee utuu hin jiru har'a waan addaa tokko natti dhufte. Innis maali jechuun keessan afa hin qabu. Baay'ee gammadee natti tolee jira dhugaa. Maal jechuu barbaadeeti? Kennaan jaalalli birrii kan isaan nuuf kennan kanaan olitti hojjenne hin arganne garuu gaafa isaan gatii dadhabbii kee yookiis aadiyaa yookiis kun kenna addaati mindaa kenna halatti jedhanii gaafa isaan sii kennanii oh my god ani baay'een gammadan garuu isin akkam hin gammaddu akka warri gammadan yaadaan koomentii jalatti naaf barreessaan isiniin jedha. Inni iyyuu maalirree mootii birrii Kuweet. Meeqan argattee naan jechaa jirtudha yoo nammas hin garaa keessanitti. Maal jechuudhaaf isiniin jedhee mootii birrii kunoo kuni qarshii 20. Qarshii 20 jechuun birrii Itoophiyaatti meeqa akka ta'e isin baay'isaa bira ga'a. Oh my god har'a baay'ee gammadee jira isiniin jechuu barbaadeeti. Intalli ishee eerumtee daa'ima qabattee dhuftu qarshii meeqanaaf laattee qarshii 10. Oh my god gammadee isiniin jedha. Abbaan warraa ishee hadiyaa birrii 5. Abbaan warraa madaamii koo jechaadha. Akka kanattiin qarshii meeqan argadhee qarshii 35 feetii. Oh my god gammadeen isiniin jedhe gammadee look qarshii 35 jechuun qansiraa koo yoo xiqqaate kun 14 qaatalaa cufe isiniin jedha. Kanumaaf warri haadiyaa isiniif kennanii jiraatanii as ba'aatii inaaf haadiyaa madaamiin koo hangana naalaatti tokkotu irra lambisin jechuudha. Utuu ittiin dabalin feestoo feesiidhaan nutti himaan isiniin jedha gaa. Kuni qarshii 35 qarshii Kuweetiiti jechuudha. Kun haadiyaadha. Haa galatoomtu rabbi ishee haa eebbisu jedha. Waan hin jedhu hin qabu. Baay'ee gammadee waan hin jiru fedhetan dhufee viidiyoo kana waraabaa jira jechuudha. Akkasii faamilii koo qarshii kanaan maal gootaa maal gochuu barbaaddaa maal ittiin goota haadiyaa kanaanii yoo jettanii na gaafattanii maal gochuu barbaada beektu garaa kootti. Kuni qalbii kooti gaa beekaa.
nama harree barbaadu gurratu gurum jedhanii jechuun gaafa karaarra deemu gaafa harree barbaadaa deemu karaarra jechuudha. Gurum yoo jettee kakashashii waa soqosaa sana haala sochii sana arginaan ishuman argadhe jedhee gammada ka. Ani immoo maalan ittiin bitadha jedhee tan ammasuma gidduutti kaalkuleetadhee bilbilan itti dabalee bitadha deetan yaade maal jettu isin koomentii keessan jalatti naaf barreessaa. So bilbilinni tokkon harkatti dadhabeetu jira. Kana dhiyoon bitee inni sun tureera jechuudha waggaa 3-4 olitti fayyadameen jira. Akkasi hanga kanatti jechuudha qarshii 35 kanatti qarshii 43dhaan hin bite sanammatti viidiyoo horaabaa jiru kana jechuudha. Kanatti qarshii 35 kanatti qarshii 10 dabalaa jechuudha. Oh my god. Argitanii? Qarshii 10 yoon dabalee birri Itoophiyaa 30 wayii akkas hin ta'a. Bilbila tokko nan bitadhaa. Akkasittiin yaadannoo godheen kaawwadhaa jechuudha. Kun yaada kooti. Lakki akkasiin godhinii nuun immoo yaada biraa qabannee siif dhiyaannee jirraa. Yaada keessan koomentii jalatti barbaada. Maal akka ittiin godhadhu jechuudha. Jechuun kun sixootaadha waan ta'eef wanta nuun argannu wajjin waliin qabatu jechuudha. Kennaa addaa yookiis kennaa jaalalaati waan ta'eef. Ani immoo kennaa kanaan wanta itti fayyadamu waan yaadadhu yeroo hundumaa jechuudha. Amma yoo ka'e waan akka saalbaajjii, waan akka mootiksii, waan akka tokkotti yoom ta'e guddatee mitiin dhumti kun boruma tordargoo ta'e dhumti garuu wanta sixootaa kennaa namni siif kennee itti yaadachuuf jechuudha. Kun yaada kooti isin immoo yaada keessan koomentii jalatti naaf qoodaan isiniin jedha faamilii jaalalaa kan kabajaan isiniin jedha. Yaada gaaffii yoo qabaattan asumaan koomentii jalatti na barreessaan isiniin jechuun jaalladha faamilii jaalalaa akkasiin isiniin jedha. Isiniin eega akkan irraanfanne turtiin keessan hanga dhumaatti nafaana waan tureef galatooma ulfaadhaa kabajamaan isiniin jedha. Oh my god. Har'amma shaashaa jenneetuti nutti babbareedetu jira. Waa. Amma akka kanatti jechuudha. Yoo madaamiina waan ta'eef waan hin gadi dhaqu natti hin fakkaatu. Amma sa'aatiin deemeera waan ta'eef garuu musichina wanti jedhee yaadu kilaasii koo dhufeetan kanan jedhee viidiyoo waraabuun qaban jedheen amma murteessee daqiiqaa 2 gidduutti. Kazaachii booddee shaarii koo garee dhufee qac nan taa'e kakunoo. Akkasin isiniin jedhaa iddoo nagaa naaf oolaa hoduun isinitti dheeressee baay'ee faamilii. Horri guyyaa gaarii, horri galgala gaarii akka dhaggeeffattanitti isiniif haa ta'u maatii jaalalaa, maatii kabajaa iddoo nagaa naaf oolaa galatooma ulfaadhaa dhaamsa kiyya kun egaa.